يا رمما هندي قخيا الدم باسو هنجروت يا دغهي سيفريدا اتين كيوتا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمار كفونا جرتو دكتور في كبجمتو تكي كقالي في جاري جرتو نغاشي سني ويجر بكم جرتني تنغا فرامن ربي سني فابايا تسنين جدو بوليان كانكو كمسلمة كان كريستانا اكسمس كان بيتي سافيا لا جرتن بكم جرتني تنغا سني فابايا تسنين جدو بوليان كانكو كقالي في جاري jirtuu nagaa keessanii isiniin jecha namatu natti dhufnaaniin addaan kuteetti deebi'aa jira. Dhiifama isiniin jedha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa jirtuu nagaa keessanii akkam jireenyi keessan maal fakkaata? Ana biraa alhamdulillah hundumtuu bareeda isiniin jedha. Oromoo tiyya qixxaalii fi gaggaarii akkas isiniin jedha. Baga nagaa taatanii warroonni yuutuubiif maatiin taanii maatii kiyya ta'a gara maatii kootiitti dabalamaa isiniin jedha. Kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Akkasumas warroonni maatii kiyya taatanii siif jirraa jabaadhu ni geessaa bakka yaadde ni geessaa warri jettanii na bira galatooma isiniin jechuu barbaada. Dhugaa dubbachuuf galatutti isiniif mala uummata tiyyaa hordoftoota tiyyaa baay'ee isin jaalladha, baay'ee isin kabaja. Hanga kana jedhee jaalalaa fi kabaja keessanii himuu hin danda'u. Inshaallah guyyaa rabbiin firiideemii naaf kennee seeraan irratti hojjechuu danda'e galata keessaniin dubbadha jedheeti yaada. Yoo waa biraatiin kaffaluu dadhabee dubbiidhaan nan dubbadhaa sinirraa dubbadhaa siniin jedha. Akkas isiniin jedha obboloota kankoo. Akkas isiniin jecha mata duree kiyyatti osoo hin seeniniin dura jalqaba irratti obboleettii keenya rabbiin balaa sana seetti fide rabbiin keessaa isee habaasu jechuun barbaada. Kadhannaa kooti wallaahi rabbiin isee habaasu baay'ee garaa nama nyaatti. Namni kamiyyuu anallee ta'ee isinillee ta'ee jechuudha. Gaafa biyyaa baanu wayi nu mudataa wayi rakkannaa namni jedhee quba of qabu hin jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf hanoonni isinitti hime waa tokko rakkadhaa yookaan wayi na mudataa jireenyi biyya namaa akkas bu'aa bayii hedduu qabdi jedhee guyyaa tokko yaadee hin beeku jechuudha yeroon biyyaa ba'e. Obboleettiin kiyyas akkuma kiyya akkuma keessanii nan hojjetadhaa ofin jijjiiraa haalii koo maatii koo jijjiira jettee biyyaa baate rabbiin balaa kumaa kana irra buuse. Ta'us garuu balaan kun irra bu'ee ergaa bu'ee silaa maal jennaa miti rabbumarraa waan iseedhaaf qoodame rabbiin immoo ammoo gahaa jedhee lubbuu ishee haa tarrabsiisu. Inshaallah rabbiin lubbuu ishee haa hambisu. Isiniin jedha du'aayii kadhadhaa fi bakka jirtanitti du'aayii kadhadhaa fi viidiyoo isinillee sheer godhaa fi yoo irratti hojjechuun isiniif mijaa'uu dhabaate viidiyoo namni irratti hojjetu sheer godhaa fi kara chaayinaala qabdan hundaanuu jechuudha. Yuutuubii qofaa miti feesbuukii waan hunda qabdan irratti sheer godhaa fi isiniin jechuun barbaada. Akkasii waa'ee obboleettii keenya du'aayii kadhachuufidha malee mata duree ishee irratti hojjechuu hin dhufne. Sababiin isaa namni hunduu irratti hojjetaa jira, xiqqaa fi guddaa irratti hojjetaa jira. Galatoomaa isiniin jechuun barbaada warroonni irratti hojjettanii akkasumallee warri qabeenyaan illee maallaqa baastanii gargaaraa jirtan rabbiin bakka isin baastan isiniif haa buusu. Inshaallah obboleettii keenya immoo rabbiin hambisee nu haa gammachiisu. Guyyaa tokko yoo rabbiin ishee hambise gammachuu lammiin ishee seedhaaf ta'e hundumayyuu ni dubbatti. Rabbi ishee hambisu waannaan isheen afuudha. Akkasuma rakkattoota uummattoota biyya keenya maraaf rabbiin hatumsuuf wallaahi beelaa fi dheebotaan keenya hedduudha tokko lamaa miti. Biyya keenya keessatti waan gaariin arginu waan gaarii hin dhageenyu waanuma qalbii nama cabsuu fi waanuma nama cinqu duwwaadha kan dhageenye arginu. Baay'ee garaa nama nyaata jechuudha dhugaa dubbachuu fi kan irraa dubbatanii kan irraa dhiisan hin jiru jechuudha. Ni argitu kawaayee biyya keenya rabbi haa tolchu wallaahi du'aayidhuma kadhadhaa. Akkas isiniin jechuun barbaada. Mata duree maal qabattee dhufte jechuun keessaniin oolu. Mata dureen koo har'aa shamarran illee qarree fi qeerroo illee ni ilaallata. Mata dureen kan koo waan nurratti xiyyeeffatudha jechuudha. Mata duree kiyya irratti dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko nama gaddisiisa. Obboleeyyan kiyya kan shamaraas ta'e kan dhiiraatis
bilisa daraa keessa wantoota akkasii walirratti hin dalagina. Wantoota akkasii wantoota hangoo namaatii olii akkasii namarratti hin dalagina. Adaraa keessan obboleeyyan kan koo dhiiraatti dhaamsa kana kan hin qabuuf jechuudha. Yaa'anii tokkoffaa dubartii jechuun yookaan shamara jechuun haadha keessan jalqaba irratti jechuudha. Haadha keessanii, baattuu keessanii, siree keessanii, firaashii keessanii jechuudha. Dubartii jechuun haadha keessan. Namni yeroo jalqabaatiif kan inni irra ciisee firaashiin keessa ciisee irraa bahu sireen irra ciisu haadha jechuudha. Kanaaf dubartii jechuun jalqaba irratti haadha keenya jechuudha. Si warra dhiiraatiif illee anaa osoo hin taane. Kanaafi jalqaba irratti shamarran tokko yeroo itti sixxanu bilisa daraa rabbi jedhaati. Haqaadha keessanii yaadadhaatii dubartiif garaa laafaa isiniin jechuutiin barbaada. Kun dhaamsa akka obbolummaatti isiniif dhaamu obbolootti kan koo dhiiraa jechuudha. Darbee immoo shamarran keenyas jechuudha. Yeroo dhiiraa wajjin rileeshinii gootanu dhiira miidhina miidhamtanii yoo jettan homaa miti addunyaa kanarratti miidhamtu malee wantaatan hin qabdanu. Kanaaf osoo dhiira miidhuu yoo barbaaddanii jalqaba irratti abbaa keessanii jechuudha. Dhiirri lammaffaa irratti immoo obboleessa keessanii jechuudha. Akkasuma sadaffaa irratti abbaa manaa keessanii, arfaffaa irratti immoo yoo haadha ilmaa taatan ilma deessan ilma keessanii jechuudha. Dhiira jechuun isiniif illee sadarkaa afuriin haalii keessanii maatii keessanii jechuudha. Akkasumas shamarran keenya dhiirotaaf isinii akkasuma jechuudha. Obboleeyyan kan koo dhiiraa bilisa daraa keessa wantoota akkasiirraa of qottobaa barumsa isiniif ta'a jedhee viidiyoo kanarratti hojjedhaa jira. Obboleettii kiyya tokkotu biyya hambaa kana keessa jirti jechuudha. Akkuma nama kamiyyuu hiriyaa qabattee yookaan jaallattee kaadhimaa godhatte jechuudha. Ni kaadhimatte yeroo kaadhimaa godhattee jettu kaadhimaan see kunii ijoollee biyya tokkooti jarri jechuudha. Ijoollee Oromooti, ijoollee biyya tokkooti jechuudha. Kaadhimaa wal godhatanii, wal jaallatanii, waliin turanii yeroo dheeraa waliin jiraatan jechuudha. Sana booda kaadhimaa wal godhatanii, nikaa erga wal godhatanii booda turtii waggaa lamaa booda wal fuunaa jettee gaafatteen obboleettiin keenya kun jechuudha. Yegguu isheen wal fuuna jettee ni gaafattu obboleessi keenya maal jedhaani? Bara dhufu wal fuunaa jedhaan. Dhageessu bara dhufu wal fuunaa jedhaan. Haayaa jettee dubartiin garraa miidhamitiire. Haayaa jetteetiyyuu bara dhufutti dabarsitiif. Gurra keessan qaawwaa keessa godhaatii hundumti keessan nuna caqasa. Anallee ni barbaachisa, isinillee ni barbaachisa. Dhiiraaf shamara hin qabu. Wanti kun hunda keessaniifuu barumsa ta'a jedheetiin waan kanarratti kan hojjedhaa jiru jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee garaa na nyaate. Akkasittiin jechuudha. Haayaa jetteetii waggaa dhufutti dabarsiti jechuudha. Yegguu waggaan ga'u ammasii waggaan 3 xumurame jechuudha. Ammas waggaa geesseetu ni gallaa jettiin wal fuuna gallee jettiin biyya jiru ijoolleen kun jechuudha. Jennaanii ammas gaafa waggaan sun ga'u lakkii bara dhufu wal fuunaa jedhaan ammas jechuudha. Bilisa akkasiin godhana adaraa keessa rabbii jedhaate akkasiin godhina obboloota kan koo. Dubartii akkasiin godhina akkas gootanii ittiin taphatina. Yoo isiniif hin taane kalas jalqabuma maaliif ni kaayidhattu ergaa hidhattaniis immoo irraa buusuun daqiiqaaf sekondii keessatti irraa buustu maalumaaf akkas gootu garuu. Yaa'anii dhugaa dubbachuuf baay'ee ulfaata. Seenichuma isinitti himee fixeetan irratti dubbadha dhumarratti yaada koonan kennadha jechuudha wanta natti fakkaate. Sana booda turtii waggaa 3 boodas akkuma kana jedhee deebiseef jechuudha. Yeroo lammaffaa durumaa waggaa 2 booda gaafatte jechuudha intaloon kun. Sana booda ammas yeroo lammaffaaf gaafa isheen gaafattus waggaa dhufu jedheeni jechuudha. Waggaa arfaffaatti dabarse jechuudha. Erga kaadhimaa wal godhatanii jechuudha obboloota kan koo. Haayaa jetteen ammas waggaa 4ffaatti dabarsite. Bilisa shamarran keenyas akkasiin gowwoomina. Dhiirri sababa baay'ee seera taanaan isiniif hin ta'u. Dhugaan isinitti himaan. Ana obbolaa dhiiraa baay'een qaba alhamdulillah kan waliin dhaladhe isiniin jedha. Gaafa akkas jedhu jibbaa uummata yookaan obboleeyyan kan koo dhiiraarraa jibbaa yookaan wanta biraa qabaadhee miti. Obboleeyyan kiyya irratti dubbadhaa jira ofitti amanamummaadhaan isiniin jedheetan. Yeroo dhiirri akka sababa isinitti baay'isu piliis biraa gala abbaa qabdu haadha qabdu biraa gala abbaa keessanitti maatiin ikaaf irraa buusisa. Umuriin keessan gabaabaadha. Innaa waggaa 4ffaattis ammas mucayyoon kun yeroo waggaa 4 geessu ni gaafattee jechuudha. Isiniif gala sirriitti na caqasa.
yeroo waggaa afur geessu ni gaafatte jechuudha. Ammas gallee wal fuunaa jette. Lakkiin gallu takka dalagannaa waggaa dhufu gallee wal fuunaa jedheen ammas waggaa shanaffaadha. Haayaa jettee ammas dhiifteef jechuudha. Sana booda akkasitti ni dhiifte yeroo arfaffaa kanatti hin dhiisne iyyuu abbaa astaghfirullah in galla jedheeni galii alachitti dhufaa jedhee biyya galcheen. Afuraffaa irratti jechuudha. Osoo waggaa shanaffaan itti seeniin jechuudha. Biyya galtee na dhufa galii wal fuunaa jedheeni biyyatti galchee jechuudha. Eeguu biyyatti galchee jedhu maal kottu kaatteeni gaafatteeni abbaa manaati ka. Wallaahi rabbiin akkam gochuuf akka taa'u ani hin beeku jechuudha. Dubbii kana baay'ee ulfaattuudha. Dhugaan sinitti maatii akkas lubbuu namaatti taphachuu jechuun bismillahir rahmaanir rahiim. Umurii waggaa meeqa hanga kana keessatti qisaasa'ee dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa jechuudha. Obboleeyyan kan koo dhiiraatis ta'e shamarraatis asirraa waan guddaa barattu jedheetiin hubadha. Sana booda waggaa afuraffaatti gaafa biyya galtee jettu obboleettiin keenya haadholiin keenya bebbeektuun tokko ni jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Haati ishee gaafa waggaa afur ga'u abbaa manaatiin jechuudha yookaan abbaa mucayyootiin. Mucaan kun fuudhaan jiru ni kaarraa naa buusis nama biraatti heerumtu umurii isheetti fayyadamtu jettee haati jechuudha. Haati ishee deesse. Jennaani abbaani an akkamittan nama jaallatu wal gargar baasaa jedhanii didanii jechuudha. Isiniif galee wanti kuni ijoollee makan lamman bira jira malee wanta haadhaa fi abbaa garuu haadhaaf abbaallee ni ilaallata. Yaani wanti kun abbaallee ni ilaallata kallattiidhaan. Sababiin isaa umurii mucayyoo kana as keessatti qisaasaa jira jechuudha. Umurii shamarraanii beektu isini. Namni kana wallaalee jira jedhee yaaduun dhiirallee ta'e shamarrallee. Sana booda haayaa jedhee wal qabee abbaanii lakkii jedhee dinnaan dhiis jechuudha haati. Mucayyoon kuni biyyatti galtee heeddee karattee dadhabdee deebii biyyan baatti waggaa isa dhufu wal fuunaa jedheen. Isiniin gala osoo akkasettu mucayyoon kun haayaa jette ammas biyyan baatti yeroo lammaffaadhaaf deebite. Argaami rabbi jedhaati. Mi'a dabbii hanga kana ga'u namni dhalli namaa wal adabu ilaala. Gara jabina namaa dhugaa dubbachuuf baay'ee tokkoon gaddi gaafan kana dhaga'u wallaahi. Innaa sana booda biyya hambaatti deebite jechuudha mucayyoon kun. Biyya hambaatti deebite gaafa jettu biyya hambaatti gaafa deebitee jettu ammas ittuma deebitee ittuma fuuftee mucayyoon kun waggaatti numa gaafatti gaa. Sana booda gaafatti ni gameefii jedhu gaafa waggaa 8ffaatti jechuudha. Akkuma kana waggaatti osoo gaafattuuni hanga waggaa 8tti akkasitti turan jechuudha. Mi'a umurii kana keessatti qisaasa ilaala. Rabbii jedhaati. Namni hergaa nikaa wal godhatu waggaa tokkotti yookaan wal fuudhu ta'e waggaa 8 jechuun daa'imni jaraa yoo daa'ima waggaa tokkotti godhatani waggaa 7 yoo xiqqaate yookaan waggaa 6 waggaa 7 jechuudha daa'imni jaraa. Amma ijoolleen kun waggaa 9 jechuudha erga nikaa wal hidhataniiti. Isiniif galee. Innaa gaafa see waggaa 6 geessee jettu ba'iiti haala hojjedhu jedheen. Yaani ka jireenyi alaa kuni sammuu namaa qisaasessaa sammuu namaa biizii godha jireenyi namaaf hin guutu yoo hojii tokko argatan al tokko dhabuutu jira waa meeqa yaadutu jira ijoolleen ala hojjettan ni beektu firiidemii ciqiccikii harabaarraa iyyuu boqottan malee wanti hundiyyuu mataa keessanii jechuudha anillee keessan ture kana nan beeka jechuudha kanaan akkasitti biizii taatinarraa hadhaabbattu jedhee deemii hala hojjedhu jedhee namni dubartii tokko shamara tokko nikaa erga godhatee booda akkamittiin iyyuu deemiiti hala hojjedhu jedhee nama hajaja kun mataan isaa yoo rakkoo guddaa argitanii kunillee akka inni seef hin taane hin beeksisa jechuudha mucayyoon yaan dhugaa dubbachuuf isheenillee garraamummaa qabdi natti fakkaata wallaalummaa qabaattu Allahu a'lam an akka yaada kiyyaatti jechuudha akkasitti hubadhaan waa baay'ee kanarraa hubatama jechuudha darbee immoo dhalli namaa waggaa 4 turtii waggaa 4 booda akkamitti biyyaan baatti nama deebisa kunillee rakkoo guddaadha jechuudha kanarraallee osoo nama sammuu qabu taate waa hubatti jedheetii yaada bu'aa baay'ee seena keessatti dabarsite kana ilaalaa rabbi jedha baay'ee nama gaddisiisa jechuudha sana booda hanga waggaa 8tti akkasitti mucayyoon kun siqaayii argite qariin nama biraatti heerumuu hin dandeessu qariin inni fuudhu qariin nikaa irraan buusu turtii waggaa 8 turte jechuudha
waggaa 8 booda mucayyoon kun maal gooti? Nikaanarraa buusii jette. Nikaanarraa buusii jette ofii isheetiin nikaa giddiidhaan akkuma giddaa jirti maal jedheetan nikaasirraa buusanaan jedhe jette. Wallahi afaan isheetiin natti himte waan kana obboloota kan koo malee wanta miidiyaa irraa dubbise isinitti himaan jiru jechuudha. Waanan obboleetti kiyya kana afaan ishee irraa dhagaye isinitti himaa jira. Please warri social miidiyaa kanarra jirtan ta'ee warri lafaatis warri lafaallee keessaa ijoollee keenya biyya ambaa jiranudha waan akkasiitiin kan saaxilamu malee warri biyya keessaa abbaa fi haati waan akkasiitti galchanu yootti galchanis immoo dafaniitu furmaatatti fidu. Kan yeroo dheeraa furmaata dhabee rakkoo gidiraa adda addaa nurra ga'u warra biyya hambaa jirudha. Baay'ee nama gaddisiisa dhugaa dubbachuu. Waggaa 8 booda mucayyoon kun nikaa ofirraa buusiste. Nikaa erga ofirraa buusistee booda akka shariyaa musliimaatti nikaa ofirraa buusisuun hin ta'u jedhama fatwaa keessatti. Yoo inni namarraa buuse malee ati narraa buusi jechuun hin ta'u jedhama. Jedhama jechuudha akka dubartootaan akkas jedhama. Gaafa isheen gaafattu akkas jedhameeni jechuudha isheedhaan illee. Garuu mucayyoon kun an dhugaa dubbachuu fi mucayyoon kun iyyuu akka yaada kiyyaatti jechuudha. Mucayyoon kun nama kanaaf hoodhuma isheen dhiifama gooteef rabbuun hin dhiisaa fi waan jedhutu gaaffii natti ta'a jechuudha. Wallaahi laaziim. Sababiin isaa umurii waggaa 8 mucayyoon kun ammallee hin heerumne waggaa tokko erga ofirraa buusistee jechuudha. Waggaa 9 immoo isiniif galee walitti waggaa 9. Yaani isinii akkamitti akka yaaddan ga'anii wallaahi yaada keessan naaf kennaa kanarratti anillee waan natti fakkaate irraa dubbadha. Garuu ana wanti gaaffii natti ta'u mucayyoon kun osuma isheen dhiifama gootee fi nama kanaaf ni jaallatti dhiisuu fi dandeessiseen isiniif galee osoo isin ta'e maal gochuu dandeessu? Shamarran keenya please maal gochuu dandeessu osoo wanta akkasii isin mudate rabbiin wanta akkasii isin irraa haa qabu please waan akkasii irraallee of eeggadha. Namni sababa isinitti baay'isee namni rakkachuun ni jirti obboloota kan koo rakkatee yeroo jedherraa si'a tokko butuu ni danda'a isiniif galee. Fakkeenyaaf bakka itti wal beellamataniirraa beellama sanarraa namni yeroo tokkoof butuu ni danda'a. Haa ta'u yoo rakkoon biraa jiraate rakkoo kallattii mul'ataa yoo ta'e yeroo lamayyuu namni butuu ni danda'a. Garuu kan yeroo sadaffaa kan yeroo afuraffaa an akka kiyyatti dhugaa dubbachuu fi natti hin fakkaatullee hin fudhadhullee jechuudha akka mataa kiyyaatti isinitti hime. Maaliif ragaallee yoo fudhattan nama 3 barbaachisa. Yeroo 3f nama barbaachisa. Waan nama tokkoof jechuudha badii nama tokkoo irra namaaf darbuun illee yeroo 3 nama barbaachisa. Isiniif galee wanti hundiyyuu yeroo 3 kan yeroo arfaffaa kun akka kiyyatti natti hin fakkaatu jechuudha. Garuu naam طيب dhiifama jaarsatu na waamaa jira buna danfisinaan jedhanii kanaaf sagalee isiniin jechuu barbaadeetanii innaa maal isiniin jechuu barbaadeen obboleeyyan kan koo waan isiniin jedhu umurii waggaa hanga kana wal keessatti qisaasessuun maaliif barbaachisame obboleeyyan kan koo maali faayidaansa? Mucayyoon kun yoo dabartee nama biraatti heerumtee carraa iseetti fayyadamte maali sarraa umurii iseetti yoo fayyadamte maali sarraa hirristi erga isaaf hin taane? Osoo namni kun amma ni jaallatamoo akka yaada keessaniitti jaalalaaf akka godhe immoo jibbaadhaaf akka godhe jettanii yaaddu isin. Wallaahi laaziman nan booye jechuudha gaafan kana dhaga'u jechuudha dhugaan isinitti hima. Yaani tokkoffaa wallaaluma shamarran keenyaatu na boosise lammee immoo miidhaadhuma kanan na boosise sadaffaa immoo umurii iseetti akka kana tapatametu na boosise dhugaa dubbachuuf garanitti yaade garanitti dhiisuun dhabe jechuudha. Asiif achi fellicca'ee akka nama qoraan falaxuutti gaafan ilaalee jedhu baay'ee sammuu kana jeeqessiniin jedha dhugaa dubbachuuf. Kanaafuu jennaan please wantoota akkasiirraa of eeggadha. Garuu waan kana isin jaalalamoo jibbaadha jettanii yaaddu akka yaada keessaniitti. Innaa darbees immoo mucayyoo kana dhiifama godhii fi yoo dhiifama gooteef malee rabbiillee dhiifama isaaf hin godhu jedhanii jechuudha fatwaa keessatti illee ulamoonni jechuudha. Garuu anillee jechuudha anumti wallaaltuun kun mucayyoo numti kun hoo dhiifama gooteef rabbiin dhiifama godhaaf jedhee hiyaaduan. Sababiin isaa umurii waggaa 8 jechuun daa'ima waggaa 7 garaa mucayyoo kanaatti qabe namni kun dhugaa dubbachuuf jechuudha. Jaallattan jibbitan dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Isiniif galee kanaaf arraa keessan obboleeyyan kan koo jaalalli ni jirti jechuudha. Jaalalli
waan mufeet irraa nama qabdi jechuudha. Nama beelli irraa illee isin qabdi. Anallee taate isinillee jechuudha. Piliis adaraa keessanii wantoota akkasiirraa of eeggadhaa. Isin warri dhiiraatis obboleeyyan kan koo dhiiraatis piliis abiddaaf hin dabarsina. Badii akkasii daladdanii wallaahi abiddaaf qaama keessan hin kennina osoo ilaaltanuu jechuudha. Rabbii wallaahi shamarran imaanaa isinitti kennanii rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam waan lafee keessanirraa xintii keessanirra uumee fi rabbitu beeka jechuudha. Darbees immoo rasuulli keenya sallallahu alaihi wasallam guyyaa gaafa du'a isaanii jechuudha waqsiyyaa isaan dhaammatanii dubartii imaanaadha jedhanii isin irratti imaanaa kennan. Garuu isin imaanaa isaanii akkas gootaniitiin lafatti qisaasessaa jirtu jechuudha. Isiniif galee kanaafuu jennaan wantoota akkasiin godhina. Yaalla bakka halas isiniif taane jaallattanii yeroodhaaf jaallattan miti. Jaalallisee sin ga'e sin jibbisiisee sinirraa dhumte jaalalli ni dhumti. Wanti iddoo taftuu hin jirtu jechuudha addunyaa kanarratti. Jaalala rabbii fi nama gidduu jiru yoo taate malee jaalalli lafa kanarratti iddoo tokko taftuu jira jedhee yaadonoo jaalala haadhaa taateen ala jechuudha. Dhugaan isinitti hima isiniif galee kanaafuu jennaanii isiniif hin taane yookaan jaalala see fixxani yookaan amalli see isiniif ta'uu dide kala sirraa buusaa kallattiidhaan obboloota kan koo umurii seetti hin taphatinaati ofii keessaniif illee abiddaaf of hin saaxilinaati. Kun dhaamsa an obboleeyyan kan koo warra dhiiraatiif dhaamuudha. Wantoota akkasiirraa of eegaa. Kun dhaamsa kiyya obboleeyyan kan koo. Ani obbolaa dhiiraa baay'een dhaladhe jechuudha. Kan gudee dabbaa kiyyaarraa ba'e. Garuu badee akkasii dhiirri tokko obboleeyyan kan koo dhiiraa tokko dalaguu jechuun an dhugaa dubbachuuf nan gadda jechuudha. Ani obboleessi kan koo waliin dhaladhe illee shamarran biraatti badee akkasii dalaguu danda'a jechuudha. Bara wanta akkasii kun babal'atee taana kan kiyyallee obboleessa waliin dhaladhe illee shamarran biraa akkasitti miidha jechuudha. Isiniif galee ta'uun qabu kun immoo maaliif? Yaani ani garuu waan inni shamara ta'eef waan kanarraa dubbadhaan jiru dhugaan jirtu kanuma jechuudha. Isin warra dhiiraa osoo ta'es xiinxaltanii waan kana gadi fageenya yoo kan ilaaltan taatan wanti kun baay'ee ulfaataadha jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee nama gaddisiisa. Kanaafuu jennaan wantoota akkasiirraa of eegaa. Uma faayidaa isiniif hin qabu. Maaliif isiniin jedhaa jira? Wanni kun badiidha jechuudha. Badiidha jechuudha dhugaa dubbachuuf. Maaliif badii akkasii dalaguurra kallattiidhaan anis hin barbaadu yaa hiriyaa kiyya yaa jaalalleeti kanaan dura naaf taate jedhee kan sitti siqadhe amma immoo naaf ta'uu didde naaf ta'aan jirtu aniifati walii wajjin adeemuu hin dandeenyu. Yalla asumatti dhaabbadhu yoo jettan shuu bishkila maal rakkoo maalii qaba kun? Qooda akkas gootanii dubartii aangoo tokko hin qabdu isin hidhuu hin dandeessu isin hiikuu hin dandeessu dubartii jechuudha. Wallaahi rabbiin akka inni isin gaafachuuf adeemu ani hin beeku jechuudha. Dhugaa dubbachuuf rabbiin dhiifama isiniif haa godhu malee warroota badii akkasii daladdanii obboleeyyan kan koo warri kaan immoo wanti obboleessi keenya kun dalage isiniif barnoota guddaa ta'a jedheetiin yaada. Obboleettii keessan irratti haadha keessan irratti yeroo badii akkasii daladdanii dhugaan isiniin jedhan ani akka kiyyatti nama maallaqa namaa nyaate wayya. Akka hubannoo kootiitti akka yaada kootiitti jechuudha. Nama yeroo kan koo qisaasesserra nama maallaqa kan koo nyaate wayya jechuudha. Sababiin isaa yeroo kootti fayyadamee maallaqa sana hojii rabbinaaf kenne hojjedhee argachuu danda'a jechuudha. Garuu yeroo kan koo qisaasa'e jechuudha. Sa'aatiin tokko na jalaa gubate jechuudha. Isin namni biyya ambaa jirtan kamiyyuu dhiiraaf shamarri keessan ni beektu jechuudha. Isiniif galee sa'aatiin tokko nama tokko dura qisaasa'e jechuun sa'aatiidhaan hojjetaa jirra waan ta'eef hundi keessanitti tilmaamuu hin dadhabdan. Kana xiqqoo ishee tilmaamuun kan itti ulfaatu yoo jiraate namoota biyya keessatti. Namoota biyya keessaa immoo kan tilmaamuun ittiin ulfaatu. Sababiin isaa yeroon kun yeroo namni kamiyyuu baratee jirudha. Namni hin baranne parsantiin isaa xiqqaadha amma biyya keenya keessatti. Yoo gara fuulduraatti barnoonni dhaabbate hin beeknu malee jechuudha. Isiniif galee maali kan immoo keessa fidee hojjettanii waa'ee kufaatii namootaatiif na keessa fidee. Kanaaf kana xiinxaluu fi yaaduu nama hin dhibu jechuudha. Kanaafuu innaan umurii mucayyoo kanaatti nyaachuurra osoo maallaqa ishee waggaa 8 daladde nyaatee natti hin dhaga'amu. Dhugaan isinii sababiin an akkas jechaa jiruufis maallaqa hojjettee argatti jechuudha. Garuu umurii isheetti xabate kan eessa argatti jettanii yaaddu si? Mee eessa argatti jettanii yaaddu?
ربي جلاتي كم تيادو من بوليان كنكو أري والله العظيم يعني باي توكو سمو كنكو ننتنا جدي سمونا راسي والله جيتشولا باي نتلقام اللي باي نقدي فيش اللي يوني وان كان بوليان كنكو تفقودي وانتي كن برنوتا قدا تاودان دا جدي الرتو جدي بليز ركون قبو جيتشو سوشال ميديا رتس والبردا لفرتس والبيكا قرو جولين كلهم مرتي والبيكو سوشال ميديا متيجو جولي بيتو قوتي سنقالي حالما فيتنينو والبيكا حالما فيتنينو والاتكوتا قرو أكاسيتو بي والاتتابتنا عدرا كيسا وبوليتين كان قوشا مرانيتس دامسا سيف قبو يوجرا كإيري سببا ستمي yeroo sadiif sababa siif kaa'ee taanaan assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh editi biraa gali abbaa qabda abbaa keetiin akkuma ni kana gootitti ni kanarraa buusisi jedheen siif gale maaliif umurii keetti fayyadame dhugaan jirtu kanuma jechuudha siif gale dhiirri tokko jechuudha umurii waggaa 80 iyyuu lubbuun jiraannaan ilma dhalchuu danda'a ati garuu maal faayidaan kanki ati garuu kan shamaraa akkamitti akka yaaddu anaaf gaaffiidha jechuudha umri keetti qisaasessuu keessatti siif gale kanaafuu jennaan please umrii keessan bakka hin taanetti akka hin taanetti hin balleessinaas nin jechuun barbaada hobboleeyyan kan koo shamarran please of eeggannoo godhaa wantoota akkasiirra jaalalli jaamaadha akkuma feete sin gooti bowwaallee sin buufti tabballee sin qassiisti siif gale garuu dubbii jaalalli akka jalqabaatii miti باية تقول فات فيها رمما هندي قهيا الدم باسو هنجروتيا دغهي دغون سي فريدا اتين كيوتا